Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan rectification ilaallaa jechuudha. Please namoonni viidiyoo kana chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Kanneen haaraan ta'an immoo like godhaatii jalqabaa. Hayyee rectification the process of converting alternative current to DC current dha jechuudha. Alternative current gara DC current adeemsa ittiin jijjiiruun iyyuu maal jennee waamna jechuudha? Rectification jennee waamna jechuudha. Laala akkuma yeroo darbe isiniin jedhe alternative current jechuun amma fakkeenyaaf kun energy source tokkodha jennu. Energy source kana jira. Energy source kuni madda energy alternative current ti jennu. Asiin positive dha jennu laala. Asiin immoo negative dha jennu. Kana booda asiin bifa kanaan jechuudha. Circuitiin keenya yookaan daandiin elektirikii kun hidhamee kan jiru yoo ta'e jechuudha. Laala asitti kun resistoriitu jira jennu jechuudha. Asiin immoo that waan hojjete jechuudha. Keenya balbiin fan gara kana jiraachuu danda'a. Okay, amma asitti laala asirraa ka'ee gaafa kana alternative current dha maddi isaa erga jenneeti currentiin akkam yaa'uu danda'a jechuudha. Kallattii kanatti yaa'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan gara kanatti yaa'uu danda'a jechuudha. Gara kanatti yaa'aa dhaqee kara negatiivaatiinis maal ta'uu danda'a? Gadi yaa'uu danda'a. Gara kanaanis yaa'uu danda'a jechuudha. Kara lachuuttuu yaa'a jechuudha. Inni kun akkam yaa'a? Inni kun gara kanatti yaa'a jechuudha. Inni kara negatiivaatiin dhufaa jiru gara kanatti yaa'a jechuudha. Inni kara poozitiivaa immoo gara kanatti yaa'a jechuudha. Laala currentiin kun kara lachuuttuu yaa'a jira jechuudha. Isa kana alternative current kan jennu isa akkasiiti jechuudha. DC yookaan direct current immoo currentii kallattii tokko qofa keessatti yaa'u jechuudha. Yookaan inni kara poozitiivaa kana qofaatti kan yaa'udha jechuudha. Yookaan immoo kara negatiivaa kana qofaatti kan yaa'udha jechuudha. Amma kan laallu rectification keessatti rectification bakka lamatti qoonnee ilaalla. Half wave rectification fi full wave rectification jedhama. Half wave rectification irra ilaalla. Innis yeroo jechuudha. Half wave dha kan jennu laala. Amma diyoodii ilaallee ture yeroo darbe PN junction keessatti jechuudha. Asitama kun diyoodiidha yoo ta'e jechuudha. Diyoodiin meeshaa alternative current gara direct current jijjiiruun fayyadu isiniin jedheen ture. Daat inni kuni kallattiin kun kallattii current keessatti yaa'udha. Iseen kun kallattii current keessatti yaa'u agarsiiftu kun diyoodiidha yoo ta'e jechuudha. Kuni kallattiin gara xiyyiitti garagalteertu kuni kara current keessatti yaa'udha jechuudha. Isa kana finnee daandii yookaan circuitii kana keessa galchina daandii elektirikii kana keessa jechuudha. Gaafa finnee fakkeenyaaf asitti finnee galchinu daandii elektirikii kana keessa finnee diyoodii kana galchina jechuudha. Gaafa diyoodii kana finnee galchinu laala asiin currentiin poozitiivii kun gara kanatti yaa'a gara kanatti yaa'a jechuudha. Gara kanatti yaa'a. Currentii gara kanatti dabarsuu danda'a diyoodiin. Kana waan ta'eef currentiin darbuu danda'a gara kanatti hin darba jechuudha. Haa ta'uuti garuu ni negatiiva asii yaa'uu jalqaba yaa'ee dhufee gaafa as ga'e as dhufee jedhu garuu akka innas hin dabarree fi diyoodiin kun maal gochuu hin danda'u jechuudha. Gara kanatti dabarsuu hin danda'u jechuudha. Okay? Kana booda maal ta'a jechuudha? Gara kanatti ijaa dabarsuu hin dandeenyee fi currentiin gara kan qofatti yaa'a, currentiin gara kana qofatti yaa'a jechuudha. Yeroo kana maal ta'ume jechuudha? Direct current yookaan currentiin kallattii tokko qofatti yaa'a jechuudha. Maaliif kallattii kanaan currentiin dhufaa jiru maal godhameera jechuudha? Danqameera waan ta'eef jechuudha. Maaliif diyoodiin as jiru gara kanatti eeyyamuu hin danda'u. Gara kana qofatti waan ta'eef isa poozitiivaati. Ishi yoommoo diyoodii kana kallattii as finnee jira. Amma kuni madda alternative current keenyaati yoo ta'e jechuudha. Kun madda alternative current keenyaa ta'e ka'ee jechuudha. Daat bifa kanaan qabna yoo ta'e iddoon kun poozitiivadha iddoon kun negatiivadha yoo ta'e jechuudha. Daat ilaala asitti jechuudha. Iddoon kun rezistarii jechuun daat currentiin akkan sirriitti yaane kan godhu xiqqoosiiti malee waan biraa miti. Kana as immoo iddoo kanatti finnee kan galchinu yoo ta'e diyoodii keenya iddoo kanatti finnee kan galchinu yoo ta'e jechuudha. Gara kanatti akkan yaa'u ta'e immoo amma immoo jechuudha. Amma tokkichuma ta'e dhiifama sammaatiin daat inni kun amma immoo jechuudha yookaan currentii kana gara kanatti asitti finnee yookaan galchinu ta'e jechuudha diyoodii keenya jechuudha. Ilaala asitti amma gaafa bifa kanaan galchinu diyoodiin as jira miti diyoodii kana keessa asiin dhufee inni kun negatiivaa kun dhufee yaa'uu danda'a. Inni poozitiivaa kun gaafa dhufee siin naannee jedhu kara kana dhufuu hin danda'a hin danda'u. Kanaafiyyuu alternative current bifa kanaan gara DC current yookaan direct currentitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo half wave rectification dha gaafa jennu maal jechuudha kan jedhu laala ammasitti jechuudha. Half wave rectification dha gaafa jennu gaafa diyoodiin keessa hin jirre kuni laayinii tokkodha yoo jenne jechuudha.
Kuni laayinii yoo jennu gaafa daayoodiin keessa hin jirre kaarentiin kun jalqaba maal ta'a? Poozitiiva keessa yaa'a. Daat poozitiivatti yaa'a jechuudha. Erga poozitiivatti yaa'e booda maal ta'a? Isa negatiivaatti immoo deebi'a. Jalqaba isa poozitiivaa akkas yaa'a ture miti. Isa poozitiivaa akkas yaa'a ture kana bifa kanaan kaa'anna jechuudha. Isa inni negatiiva ta'u immoo negatiivni immoo erganaa deebi'ee yaa'a. Isa negatiivaa immoo bifa kamiin godhanna jechuudha? Akkas godha jechuudha. Kun immoo negatiivadha jechuudha. Maaliif kaarentiin dudduuba deebi'e waan ta'eef yeroo daayoodiin keessa hin jirre jechaa hin jiraala. Achii ka'ee bifa kanaan inni poozitiivaa immoo yaa'a. Achii ka'ee inni negatiivaa immoo yaa'a. Bifa kanaan iyyuu dambaliin kun itti fufa jechuudha. Erga dhufee daayoodiin keessa galeetii garuu maaliin ta'u jenneera? As daayoodiin jira taanaan inni negatiivaa dhufee yaa'uu hin danda'u. Inni negatiivaa dhufee yaa'uu hin danda'u jaatee fi as inni kun jechuudha laala. Asitti kun maal ta'a jechuudha? Bifa kana ta'a jechuudha. Maal jechuudha? Negatiivnasii ni bada jechuudha. Maaliif bada? Asitti kaarentiin of duuba deebi'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafiyyuu weeviin kun maal ta'eera jechuudha? Haafii ta'eera yookaan immoo walakkaa ta'eera jechuudha. Haaf ta'eera jechuudha. Maaltu weeviin keenya yeroo kana haafii yookaan walakkaa ta'eera. Kanaafuu isa kana haaf weev rectificationidha jenna. Yoo immoo daayoodiin keenya asiin karaa negatiivaatiin gala ta'e daayoodiin keenya asiin gala yoo ta'e immoo daat maal ta'a jechuudha? Asiin poozitiivni hin jiru jechuudha. Daat karaa gadiitiin yoo gala ta'e poozitiivni hin jiru waan ta'eef jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Kaarentiin kan keenya karaa negatiivaa qofarra ta'a jechuudha. Daat haaf weevii bifa kanaan uuma jechuudha. Kallattii kanatti yaa'uu hin danda'u. Kasa poozitiivaa keessatti inni kun hin jiru maaliif daayoodiin hin eeyyamu waan ta'eef. Bifa kanaan haaf weev rectificationidhaan daayoodii fayyadamuudhaan alternatiiv kaarentii gara DC kaarentiitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Har'aaf nugaa waan siniin galle yoo jiraate komentii irratti naaf barreessaa. Please viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Hiriyoota keessaniif immoo qoodaa. Baay'een sin jaalladha. Nagaatti.